ajjeechaa gurguddaa lamatu raawwatame. Yeroo humni juntaa kun karaa Finfinneetti siqaa deemu madaa hawaasa keenya keessatti uumuudhaaf shirri xaxamee jalqaba guyyaa isa duraa humna nageenyaa keenya hooggantoota poolisii otoo nafin nama 40 ol turkutame. Idduma sanitti naannuma sanitti namoonni asuma Shawaa Bahaa keessatti turkutamee odeeffannoo sobaatiin ajjeechaa suukaneessatu qaama isaanii irratti raawwatame. Qaamni isaanii akka cicciramu godhamee waan qaanessaa raawwatame. Barii isaa immoo abbootii keenya irratti abbootii gadaa irratti gochaa suukaneessaa kun raawwatame. Gochaa fokkisaa cabiinsa guddaa uumee jecha. Kana mootummaan sirriitti qoratee jira. Qaamolee yakka kana keessatti yakkoota lamaan irratti hirmaatan adamsee seeratti dhiyeessetti kan jiru. Waggaa hedduudhaaf mootummaa irraa kanuma dhageenya. Warra yakka dalagan mootummaan qabee jira. Qoratee seeratti dhiyeessaa warra seeratti dhiyaate agarreen beeknamoona. Ajjeechaa baay'eetu biyya keenya keessatti geggeeffamaa jira. Waan baay'eetu ta'aa jira. Garuu hamma yoonaa miidiyaatti dhiyaate warri uummata irratti tarkaanfii fudhate warri kana godhan akkas godhameera jedhee wanti dubbatamu hin jiru. Obbo Shimallis Abdiisaa waa'ee abbootii gadaa dibanii irra darbuudhaaf waa'ee ajjeechaa poolisii wajjin walitti qaban. Poolisii Oromiyaa wajjin walitti qabanii fidanii sii ka'an. Maaliif isaan irraa hin dubbatinii kan keenya irraa iyyuu poolisii keenya irraa nama 40tu ajjeefamee siin jedhanii afaan si qabuudhaaf. Poolisiin naannoo Oromiyaa qawwee baatee deema. Poolisiin Oromiyaa loltuudha. Kan qawwee baatee deemutu isa lolee isaa wajjin wal injifatee wal ajjeesuu danda'a. Abbootiin gadaa garuu maal godhan? Qe'ee namaa annanne. Kara namaatti hin maqne. Qe'ee isaanii otoo isaan ayyaana isaanii kabajachaa jiranii. Ummati keenya ummati garraamiin ummati karrayyuu bakka tokkotti nama 16 gara jabinaan ajjeefame. Warra kana seeratti dhiyeessanii warra kana gara ummataatti fidanii tarkaanfii irratti fudhachuu otoo jiranii isa waan biraa wajjin walitti qabsiisan. Hin dubbatina kan keenyayyuu nama 40tu nurraa wareegamee nuun jechuuf deemu Obbo Shimallis. Ana akkasitti hubadha. Isin akkamitti akkas hubattan hin beeku. Itti fufaa Obbo Shimallis. Gama kanaan hawaasa keenya karrayyuu faanas keessattuu abbootii faan jaarsolee biyyaa faana mariin godhamee jira. Dhimmoonni adabbii seeraa fi hojimaata seeraa qabatanii akka deeman hundaa ol immoo dubbiin kun dubbii aadaa duudhaa keenya irratti aggaamame waan ta'eef abbootiin gadaa aadaadhaan akka laalan abbootiin gadaa naannoo keenya aadaadhaan akka laalan godhamee jira. Aadaadhaan dubbicha falaati kan jirani dubbichas fala abbootiin gadaa kennan giddugaleessa godhatamee mootummaan naannoo Oromiyaa kallattii sana hordofee kan deemu ta'a. Kanaaf akkaataa aadaatti dubbichi falamaa kan jiru. Yoomirraa kaasee mootummaan naannoo Oromiyaa aadaadhaan falatti kennuu jalqabe. Namoonni yakka dalagan kun jaarsa biyyaa abbootii odaa keenya maanguddoo keenya gara jabinaan ajjeese tokko maaliif gara aadaatti fiduun barbaachise? Yoomirraa jalqabe wanti kun? Yoom jalqabe? Aadaa durumaa wanta kanaan deemaa jirtu moo harruma jalqabdan? Waan ofii godhame waan ta'eef aadaadhaan raawwachuu barbaadan. Gumaadhaan raawwachuu barbaadan. Horiitti kennanii goyoomsanii waa godhanii fi uummata kana goyoomsuu barbaadan. No, wanta akkasiin dalagu. Waa'een uummata Oromoo karrayyuu, waa'een abbootii gadaa karrayyuu, waa'ee Oromoo hundaati. Waan lubbuun maallaqaan bitamu hin jiru. Lubbuun qabeenyaan bitamu hin jiru. Warri lubbuu namaa balleesse akka seera biyyattiitti seerri Itoophiyaa lafa kaa'etti seeratti dhiyaachuu qabu. Gara aadaatti fiduun barbaachisu kun. Waan aadaarraa fagaateedha. Warri waan kana raawwatan aadaadhaan hin raawwanne. Aadaan naqiitii jaarsa biyyaa ajjeesi. Aadaan naqiitii abbootii gadaa ajjeesi. Aadaan naqiitii gara jabinaan jaarsa biyyaa walitti guuri rasaasa dugdatti naqii ajjeesi jedhama. Maaliif gara aadaatti fiduun isaan barbaachise? Yakkama nama lubbuu nama ajjeesi. Poolisii keessanis kan ajjeese haa ta'u, uummata nagaa kanas kan ajjeese haa ta'u, maaliif gara aadaatti fiduun barbaachise? Yoom jalqabe wanti kun? Haaraa jalqabdanii. Yeroo mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa fi duudhaa Oromoo deebisuudhaaf sirna gadaa sirna mootummaa ammayyaa ijaarre kana olitti akka ijaaramu labsiiwwan akka amma murtaa'aa jiran kan hedduu murteessee gadaa leellisee gadaa giddugaleessa godhatee cimsaa deemaa jiru. Yeroo mootummaan naannoo Oromiyaa aadaadhaaf duudhaa Oromoo deebisuudhaaf tattaaffatu aadaa leellisee aadaadhaaf duudhni Oromoo isin deebisaa jirtan isa kam? Oromoon dur reeffa gubaa ture. Oromoon dur jaarsa biyyaa ajjeesaa ture. Oromoon dur sababii ilmi daggala dhaqeef abbaa haadha ajjeesaa ture.
Kana argaa jirra misinirra. Erga isin dhuftanii gara aangootti wanti argaa jirru isa kana. Qe'ee Oromootu burjaajaa jira. Mana Oromoo gubachaa jira. Oromootu beela'aa jira. Oromootu buqqa'aa jira. Kana sirni Oromoo obbo Shimallis Abdiisaa. Kana deebisuuf tattaaffachaa turtanii. Barrakkoo keessan hin qabnu sababii aangoorra jirtaniif garuu erga gara aangootti dhuftanii taateen Oromiyaa keessatti ta'aa jiru waan nama qaanessu duwwaadha. Abbootii gadaa keenyatti kabaja horee irreecha keenya deebisee abbootiin gadaa keenya haga danda'ametti abbootii gadaan gurguddoo jiran akka konkolaataa irree hin rakkanne lukaan hin deemne mootummaan naannoo keenyaa konkolaataa ramadee waan barbaachisu hunda godhee bakka deemaa jirutti. Haasaan keessan kun baay'ee na qaanessu obbo Shimallis. Kan isin gaafatan waa'ee lubbuuti. Lubbuu nama 16 gara jabinaan bakka tokkotti ajjeefame maaliif warri isaaniin ajjeese kun seeratti hin dhiyaanne waan jedhaniif abbootii gadaadhaaf konkolaataa laannee akka isaan miillaan hin deemneef. Sibiilaan lakkaa'amaa lubbuun ilma Oromoo, lubbuun jaarsa Oromoo, lubbuun abbaa gadaa Oromoo. Sibiila waan laattaniif kana callisuu qabna. Eenyutu waan tarkaanfii kana raawwate? Abbaa gadaa Oromoo tokkoof konkolaataa laattan jechuun abbootii gadaa Oromoo hundaa kabajan jechuu miti. Artistii Oromoo tokkoof waan gaarii hojjetan jechuun artistii Oromoo hundumaaf waan gaarii hojjetan jechuu miti. Akka farda soogiddaan sossobanii finyoo mormatti kaa'udha. Kanaanii kan lubbuun ilma Oromoo jaarsa Oromoo tokko ittiin madaalamu. Sibiilaan madaalama. Konkolaataa kennuu keessaniin madaalama. Kaatagoorii kana waan biraa keessatti yoo dubbattan bareeda. Yeroo isin konkolaataa abbootii gadaa tokko tokkoof laachaa turtan. Abbootii gadaa konkolaataa laattaniif abbootii gadaa karrayyuu immoo maarra saasaan ajjeestan. Maal lubbuun isaanii isin hin mararu? Dhiiga keessan miti isaan, lammii keessan miti isaan. Warra tarkaanfii kana fudhatte seeratti dhiyeessitanii seeraan adabbii barbaachisaa kennuufidha. Maleessa gumaa baasuu waan adda addaa gochuu aadaan hiiku maal gatii qaba? Sibiilaan hin goyoomsinaa uummata keenya. Mana kibriitii tokkoon gubatuuf uummata keenya hin goyoomsinaa. Lubbuun ilma namaa sibiila caala. Konkolaataa sin laattan sana caala. Konkolaataa laattaniif jechuun hin ajjeessitan jechuu miti. Uummati wanti isin irraa barbaadu jastisiidha. Warri waan kana raawwate seeratti dhiyeessuu qabu. Faanaa biroodkaastii ETV faan gallakkisaniiru. Hin deebisanii immoo irraa haqan malee. Eenyuun akka abbootii gadaa Oromoo ajjeese? Maanguddoodhaan deemuu maaliif barbaaddan? Gumaadhaan deemuu maaliif barbaaddan? Har'a aadaan isinitti dhagahame kaleessoo aadaan beektanii kaleessoo safuun hin jiru. Lafa badii keessan duwwaa gaafa ga'u akka haayiluun gadi ba'ee baxabbaxu sana miti. Shaneetu kana godhe. Osoo shanee kana godhe fe'attanii aadaa yookaan immoo gumaadhaan hin furtan. Garuu ofii keessanii waan gootaniif warri waan kana raawwate warri dhiiga qulqulluu kana dhangalaase seeratti dhiyaatu. Justice kanuma barbaanna waan biraa miti. Adabbii argachuu qabu. Maaliif akka wanti kun bor hin raawwanne qaba? Uummata kanaaf sagalee ta'uu qabna. Jaarsolii keenyaaf abbootii gadaa karrayyuutiif sagalee ta'uu qabna. Dhiiga kooti waan ta'eefan sagalee ta'aaf. Waa'ee dhiigaati, waa'ee lubbuuti. Yeroo isin aangoorra jirtan keessa kun kan raawwachaa jiru. Har'a aangoo qabna, waan hundumaa qabna jettanii akka barbaaddan namarratti gochuu dandeessu. Warra kaleessa isin wajjin aangoorra turan agarreerra. Torban darbe keessa nama tokkotu footoo wayii biyya Ameerikaa kanaan natti erge. Nama kanaan dura biyya keessa ture aangoorra ture. Waardiyaa meeqaan nama deemutu har'a suuqii namaa keessa hojjeta. Hojicha tuffadhee miti. Hin marmarama. Hin marmarama. Dhiiga qulqulluu kana in ilaala Waaqayyoon. Har'a uummata Oromootiif namni falmuuf yoo dhibe Waaqatu falmaaf. Har'a naannoo Amaaraa keessa namni tokko yoo du'e miidiyaa baay'ee gadi ba'ee dubbata. Jaarsolii keenya garuu nama 16tu gara jabinaan bakka tokkotti nurraa ajjeefame. Kanatti qoosaa jirtu. Waan gadditan fakkeessitanii fuula keessa irra gaddin jiru. Waan biraa hojii walitti qabsiistanii haasa'uuf barbaadu. Dhiisaa uummata Oromoon goyoomsinaa. Uummata kanatti hin taphatinaa. Har'a maaliif namni maqaa goobanaa daancee jedhu kana jibba? Mucaa isaatti namni moggaafatu jira. Maqaa bareedaa kana. Gochaa inni kanaan dura hojjetatu sammuu namaa keessa jira waan ta'eef maqichillee jibbame. Yeroo itti maqaan keessan jibbamutu dhufa.
waan hundumaan hin darba mootummaan keessan hin darba dhaabni keessan hin darba kan jiraatu garuu ummata keessanii ol immoo waaqatu jiraata waaqa soraadhaa warri aangoorra jirtan warri aangootti deemuufis